Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophii har'aan tanaa qophii ijoolleedhaa wayaa gidarra itti deebinee jirra. Har'as keessummaa ajaa'ibaa nama isin akkaan dinqisiifattan akkuma Mariyaan Oraan Junjitii wajjin turtii gaarii gaggeessinetti har'as nama ajaa'ibaa qabannee dhufne. Kanas asumaan daarektiidhaan maqaa isaa isarraa barreetuma wal isin barsiifna karaa isaa isin deebifna. Maqaan kan keenyudha. Salmaan Murshid jee deebisee ture. Maqaan kiyya Salmaan Murshid jee. Salmaan Murshid jee. Ati warreessaati? Magaalaan tun maal jaamti? Magaalaa Hummoonaa jaamtii gubbaa qorichaa keessatti argama. Kanaaf gaafinan isaa dhiyeessee dhufelleen gaafuma akkaan Mariyaan Oraan Junjitii wajjin turtii gaarii taasisaa turedha. Kanaaf gaafinan si qopheesse tokkoffarratti sagalee ol fuutee naa deebistaa jechuun yeroo nan si gaafadhe namni nu daawwatu kanaaf sagalee ol fuutee naa deebistaa jechuun si galee kanaaf gaafin tokkoffa si dhiyeesse man rabbuka? Rabbi Allah. Maashaallah Rabbi Allah jee deebisee ture jechuun kana fakkaatti gaafin tokkoffaadhaa Rabbi Allah jee deebisee ture rabbiin kiyya Allah haadhaa jee kanaaf gaafii itti aantutti yeroo dabarru sirriitti daawwadhaadhaa nama kana laalaadhaa nama akkamtu har'a waan kana barataa jira gurguddaan keenya kaa waan kana hin beekne dhiiraa dhalaan qawsee deemuu jira kanaaf hordoftoota keenya nu wajjin tura haga dhuma sagantaadhaatti gaafii itti aantu gaafii lammaffaadha. Man nabiyyuka? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maashaallah nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam jee deebisee ture. Nabiyyiin kiyya Muhammadii jee ture. Ammas itti aansee diinii isaatiin gaafadha. Maa diinuka? Dina Islam. Maashaallah diin kiyya islaaminaadhaa jee jechuun kun isinii jabaadha jechuudha. Kanaaf ijarraa hambisa asumaanuu warreen laalaa jirtan haadhotii haa ta'u haawwan keenya warreen ilmaan qaban abbootiin keenya warreen ilmaan qabdan haa ta'u akkasuma ijoolleen akka isaatis haa ta'u akka keenyaatis haa ta'u hundumti keessanuu maashaallah jahaadha ijarraa hambisaa isinin jenna akka isaanii kana ta'uudhaaf sirriitti qophaa'aa isinin jenna. Ijoolleen akkanaa yoo isin biratti argamtes lakkoofsa iskiriinii irratti lakkoofsa bilbilaa isin keenyu kanaan nu dawwaluu dandeessanii. Kanaaf itti aansuudhaan gaafiin ani isa gaafadhu innis akkuma obbolii teenya tana dura sagantaa tanarratti asitti argamtee turtetti qaamisaa kanarraa maqaa afaan arabiffaatiin beeku haanuu himuu isarraa dhageenyame hayyeme maqaa qaama kee kanarraa matarraa kaafsus wama beeytu qabeeytu sagalee ol fudhattee nama nu dhageeffatu jiru kanaaf afaan arabiffaatiin himtaafi jechuudha. Shaar. Shaar jechuun rifeensa jechuudha. Hayyee. Ras. Hayyee. Unuf. Hayyee. Uzun. Hayyee. Anf. Hayyee. Aynan. Hayyee. Sin. Hayyee. Shafatain. Hayyee. Lisan. Hayyee. Maashaallah. Hagana himee jechuudha laal afaan arabiffaatiin. Kanaaf kana malees waa hedduu keessa jira gurbaa kana keessa maashaallah jechaadha. Waa hedduu keessa jira kanas sagantaa bolloo wajjin asitti argamsiisuudha wajji deebinee waan isa keessa jiru guutuu keessa wal burqisiifnee isin agarsiifnee isin akka sheenoytanii wixxir taatanii ilmaan keessan kana bobbaaftan eegalchiiftan isin godhuudhaaf teenya. Kanaaf durammoo warreen yuutuuba fayyadamtan chaanala keenya subscribe godhaa isinin jenna. Hoggosan qophii hundi asirraa dabarsinu daarektiidhaan arguu dandeessanii jechuudha. Hayyee kanaaf waan biraa qabeeytu ni qabda? Hayyee. Harkiman. Yad. Harkiyyat jaama? Hayyee. Mirfaq. Mirfaq hayyee. Jilbiyoo? Jilbi ni raamate jilbi maal jaama? Hayyee garaayyoo? Bat. Garaan maal jaama? Bat. Baxni jaamaa jechuudha. Maashaallah hedduu beeka jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya qophiin kun qophii ijoolleedha waa'ee aqiidarraa fi waa'ee adda addarraa kana fakkaata. Kanaaf waan daawwattaniif hedduu galatooma jechaadha. Subscribe, like, share godhuun dagatina yaada qabda comment illee as jala nu barreessa. Kanaaf hedduu galatoomaa isinin jenna hanga qophii ijoolleedha waa'ee aqiidarraa biraatii walitti deebinutti nagayaan nuuf tura. Wabillahi tawfiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanaaf hordoftoota keenya kanneen alaaf daawwachaa jiran keessaaf illee daawwachaa jiraniif obboleessi keenya illee nagayaan tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haa isinin jedhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aye, wabillahi tawfiq.